Oromoon gadaa uume gadaan Oromoo uume. Encyclopedia irreechaa afaan Ingiliffaaf afaan Oromootiin qopheessuu irratti argama. Kan martuu achi keessatti dhugaa qabu. Gadaan kan saba Oromoo qofa otoo hin taane saba kamiiyyuu ta'uu kan danda'u. Gadaan kee gadaa misaa gadaa quufaa fi gabbinaa haa ta'u. Sirni gadaa sirna ittiin bulmaata Oromooti. Gadaan jaarmiyaa umurii fi dhalootaan ijaarame yoo ta'u sirna bulchiinsa diimokiraatawaa hawaasni marti walqixxummaan dhiibbaa tokko malee keessatti qooda fudhatudha. Sirni ittiin siyaasni dinagdee fi hawaasummaan uummata Oromoo ittiin murteeffamu kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin buluun waliin jiraatudha. Sirni gadaa diimokiraatawaa ta'uusaa beektonni seenaa fi saayinsii hawaasaa hedduun mirkaneessanii jiru. Uummanni Oromoo sirna gadaa bulchiinsa diimokiraatawaa waan maraa of keessatti hammate kana kalaqee ittiin wal bulchuu erga eegalee waggoota dheeraa lakkoofsiseera. Kanaanis uummata sirna bulchiinsaa sanuu immoo ammayyaa fi diimokiraatawaa mataasaa uummatee dhimma itti bahaa jiraachuusaa hayyoonni alaa osoo hin hafiin dhugaa bahaa jiru. Gadaan gogeessa gadaa 5 qaba. Isaanis 5 gadaa Oromoo jedhamu. Uummanni Oromoo gadaa 5 jalatti gurmaa'ee gosaan yookaan gitaan osoo gargar waliin qoodiin waggaa 8 dabareen aangoo walitti dabarsuun ittiin wal bulchaa kan jiru. Marsaan gadaa tokko deebi'ee miseensa gadaa sanaa kan qaqqabu waggaa 40. Abbaan oof kalee waggaa 40 booda ilma qaqqaba jechuudha. 5 gadaa Oromoo kunis bakka adda addaatti maqaa adda addaatiin beekamu. Haaromsa gadaa gaggeeffamaa jiruun wal qabsiisuun sirna gadaa sadarkaa amma jirurraa caalmaatti cimsuuf Inistituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo kora qorannoo gadaa Oromoo marsaa 20ffaa giddugala aadaa Oromootti qopheessuun bakka hooggansi olaanoo federaalaa naannoo Oromiyaa abbootiin gadaa haadholiin siinqee hayyoonni yuunivarsiitii adda addaa fi kan biroo irratti argamanitti waraqaan qorannoo hayyootaan dhiyaachuun irratti mari'atameera. Waraqaa dhiyaateen sirni gadaa sirna waan maraa of keessatti hammatee qabuu fi sirna diimokiraasiin ol akka ta'e hubachiiseera. Sirni gadaa yeroo tokko hayyoota Oromoo dabalatee akka ilaalcha kootti waan hin dubbiseerraa sargeerraa sirni gadaa sirna diimokiraasiiti jedhanii ibsuun gaanatti hin fakkaatu. Sirni gadaa sanaa oli diimokiraasiidhaa oli. Waan diimokiraasii faana wal fakkeessu qaba. Waan diimokiraasii faana immoo wal hin fakkeessin hedduu qaba. Garuu immoo vaaliyuunsaa yookiin duudhaan achi keessa jiran diimokiraasiidhaa olitti filannoodhaa olitti waan qabu waan hedduudha qaba. Kanaaf isa kana kaasuun diimokiraasii jabanaa keessatti ramaduun hin ta'u. Akka immoo hayyoona Kasaffaa Jaalataa fa'aa akkuma siivilizeeshinii durii tokkootti ilaalanis akkasitti waan laaluu waan danda'amu natti hin fakkaatu. Baay'ee walxaxaa, baay'ee bal'aa, hubannoo cimaa kan gaafatu waan ta'eef isa kana dhiyeessuun akka tokko tuttuquun qormaatilee gara fuulduraa yookiin riisarchii gara fuulduraatti gaggeeffamu bu'uura ta'a jedhee waan hin yaadeef waan muraasan kaasa. Gadaan diimokiraasiidhaa ol ta'u, diimokiraasiin gadaan ibsu. Maybe walli irratti haasa'uu dandeenya Pileetoo Riipabiliikiin mataansaa waan wal fakkeessan qabu malee gadaa ibsaa kan jedhu wal lama gaafachiise. Gadaan kun xiqqoo sanarra kompileeksii fakkaata. Sirna walxaxaadha. Ibsa baay'ee kan Doonaald Leevin akkaataa gadaa itti difaayin godhe keessaa baay'ee kan natti tolu. Sirna ijaarama hawaasaa baay'ee walxaxaa sammuun ilma namaa haga har'aatti kalaquu danda'e keessaa tokko jedhee kaa'a. Ani ibsi kun baay'ee gadaa waan ibsu natti fakkaata. Baay'ee walxaxaa ijaarama siyaasaa, ijaarama hawaasummaa ilmi namaa kalaquu danda'e keessaa tokko jedhee Greater Ethiopia kitaaba isaa jedhu keessatti ibsa. Kana dura bara 1848tti namni tokko bifuma kanaan kan ibsee jira lammii alaati. Asmaroomis waan baay'ee jedheera. Gadaa waan hundaa Oromooti hawaasummaa, siyaasaa, dinagdee Oromooti. Kanaaf Asmaroom koot gochuun baay'ee natti tola. Oromoon gadaa uume. Gadaan Oromoo uume waan kana sirriitti warri wanni jedhu yoo laale waan baay'ee irraa barata jedhee yaada. Oromoon gadaa uume, gadaan immoo Oromoo uume jechuun Oromoon gadaa kalaqee Oromoon deebi'ee gadaadhaan jiraachuun duudhaa gadaatiin gaafa jiraatu immoo gadaan Oromoo deebisee uume kan jedhu baay'ee waan gadi fagoodha. Kanaaf waa'ee gadaa gaafa haasofnu filannoo qofa yookiin diimokiraasii muraasa wayii qofa otoo hin ta'in waan waliigalaa Oromoo karaa ittiin hooggannu ta'uusaa kaasuu barbaadeni. Sirni gadaa maloota addaas qaba. Isaan keessaa tokko paartii heddumminaa akka diimokiraasii jabanaa faana kan wal fakkeessu paartii hedduu qaba. Luboota gadaa hedduu qaba. Paartiin isaa garuu kan adda godhu murtaawaadha. Paartiin gadaa meeqa?
shan kaan 20 30 lamas ta'uu danda'a. Gadaa keessatti paartii shantu jira. Paartiin shananuu beekamoodha murtaawaadha jechuudha. Gadaa hunda keessa yoo dhaqxan kanumatu jira. Gadaan Oromoo shan kan jennu sana jechuudha. Kun adda godhaa jechuudha. Paartileen hin beekamu cal jedheetuma abbaan fedhee tottolchaa ooluu hin danda'u. Hundiyyuu achi keessatti hammatama waan ta'eef namni dhalatee achi keessatti hammatamne hin jiru waan ta'eef paartileedhuma kana shanan ta'a jechuudha. Namni paartii alatti hafu hin jiru. Namni dhalate hundiyyuu paartii keessa gala. Gadaa jechuun jilaaf godaanuu qofa miti yookaan buttaa qaluu fi nyaachisuu qofa osoo hin taane gadaa keessatti aadaa jaarmiyaalee akka guddisaa, gumaa, araara, meedhicha, rakoo, waaqeffannaa, hirreessa, siinqee, marabbaa fi kanneen biroo hedduu of jalatti haammatee jiraachuu waraqaan qorannoo hayyoonni dhiyeessan ifa godheera. Uummanni Oromoo saba guddaa bu'uura sirna dimokiraasii addunyaaf gumaachee fi abbaa falaasama sirna gadaati. Sabni keenya guddaadha. Saba guddicha gaanfa Afrikaa. Hortee kush warra qaroomina Afrikaanotaatiif bu'uura buuse. Warra addunyaan barasiin dukkana keessa turte. Sirna dimokiraasii ammayyaaf bu'uura kan ta'e sirna gadaa sirna guddaa ittiin Oromoon beekamu bocatee ittiin tolfatee wal geggeessaattiin har'a ga'e warra waggaa 40 dhaloota barsiisee waggaa 8 aangootti kennee dabareen aangoo akka tolirraa fuudhan aangoo karaa nagaan dabarsuun addunyaa irratti fakkeenya ta'e warra akkasii akaakileef abaabilee akkasiirraa dhalanne. Uummanni guddaan seenaa guddaa qabu kun waggoota dheeraaf dhiibbaa sirnoota darbaniin irra gahaa tureen eenyummaa, duudhaa, aadaa fi safuun isaa dhiibamaa ture ofirraa fonqolchuuf qabsoo hadhooftuu taasisaa ture injifannoo gonfateen kunoo har'a bakkatti deebisuuf instituutichi cimee irratti hojjechaa jira. Aadaa fi aduun ni dhokatti malee hin baddu. Seenaa, aadaa fi eenyummaa isaa kaleessaa kana sirnoota dhufaa darbaa carraa argate afaan barnootaa fi teeknoolojii ta'uun hafee dubbachuu fi eenyummaa ofii akka sabaatti jiraachuuf rakkataa ture. Kanarraa kan ka'e uummanni Oromoo dilbii beekumsa xabboo barootaaf kuufate kana afoola afaaniin dhalootaa dhalootatti dabarsaa uummata dhufee har'a gaheedha. Gama seenaanis yoo ilaalle ibsituu eenyummaa uummataa taateewwan kaleessaa irraa barannee har'a hojjannee boruu keenya kan itti ijaarru seenaan darbe sirnaan qoratamee dhugaa kaleessaa darbe qajeelchuuf hiree har'a hayyoota keenya bira jiru ta'uun hubatamuu qaba. Kun immoo seenaan idaama taatee uummata kaleessaa fi har'aati. Dhaloonni seenaa hin beekne maddasaa beekuuf rakkata. Seenaa kaleessaa beekuuf yaadachuun kanarraa beeknee sirnaan qajeelchinee ol kaa'uu fi kan baruuf immoo akeekuun barbaachisaadha. Sabni aadaa fi duudhaan isaa cabe sochii kamuu keessatti milkaa'uu waan hin dandeenyeef mootummaan naannoo Oromiyaa haaromsa aadaatiin aadaa Oromoo bakkatti deebisuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechuu irratti argama. Instituutichi yaadama kana galmaan ga'uuf qorannoowwan 70 ol mata dureewwan garaagaraa irratti yuunivarsiitota waliin ta'uun geggeessaa jira. Haaromsa aadaa akkuma Oromoon jaarraa 16ffaatti gadaa haaromsee seenaa jijjiire har'as haaromsa aadaa isaatiin Oromoon aadaa isaa haaromsate sirna isaa jabeeffate utubatee fuulduratti akka tarkaanfatu duudhaa isaa ganamaa akka qajeelfatuuf xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa jira. As keessatti instituutiin qorannoof qo'annoo Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo 13 wajjin waliigaltee mallatteessuudhaan qorannoowwan mata duree 70 ol yeroo ammaa kana qorachaa jira. Kana malee ijoon sirna gadaa keessa calaqqee sirna gadaa kan ta'e tokko irreecha irratti afaan lamaan insaayikloopiidiyaa irreecha afaan Ingiliffaaf afaan Oromootiin qopheessuu irratti argama. Dhaabbilee barnootaa Yuunivarsiitii Finfinnee, Jimmaa, Haromaayaaf Yuunivarsiitii Arsii waliin ta'uudhaan insaayikloopiidiyaa uummata guddaa kana gitu uummata kana madaaluu qopheessuu irratti argama. Qorannoowwan qorate immoo shelfii irratti kaa'utu hin taane bifa kitaabaatiin akkuma jalqaba irratti argine maxxansuudhaan hawaasa keenya biraan
ga'ee uummanni keenya akka irraa fayyadamuuf hojjechaa jira. Biyyi tun rakkoo gadadoo salphina waggaa jaarraa tokko oliif keessa turte keessa baasuudhaaf sadarkaa biyyaatti sadarkaa naannootitti haaromsi aadaa yeroo ammaa gaggeeffamaa jira. Sana keessattuu naannoo irratti yoo fudhanne aadaa tokko gadaa keessaa fudhachuudhaan qaama hojii idilee mootummaa goonee jira. Fakkeenyaaf godheera mootummaan naannoo Oromiyaa fakkeenyaaf buusaa gonofaa yoo fudhanne tajaajila waloo yoo fudhanne isaan kana mana murtii aadaa yoo fudhanne godhee jira jechuudha. Kanaaf aartiin immoo biyya kan ittiin ijaaran meeshaan biyya ittiin ijaaran guddaan tokko aartii. Kanaaf mata dureewwan akkasii kunis as dhufuun gadaa ciise kaasuudhaan gadaan iddoo kaleessa qabutti akka deebi'u gochuu irra darbee gadaan kama hin qabne jennee ittiin dhaadannuu fi qabeenya addunyaa goone jennee ittiin faarsinu otoo hin taane ijaarsa biyyaa amma jalqabne kana keessattis akka boba'aa ta'e biyyi tun sadarkaa isiin barbaadu kabajaa isiin gaafa Afrikaa keessatti qabdu sadarkaa isiin addunyaa irratti qabdu mirkaneessuu keessatti illee gahee guddaa qaba. Sirna gadaa irratti hojiin hojjetamaa jiru fuula dura bifa waalta'aa ta'een geggeessuuf haala dandeessisu irratti gamtaan abbootii gadaa hojjechuu irrattis argama. Gamtaan abbootii gadaa dura bu'ee abbummaadhaan Oromoo gola mararraa dhuftotaan walitti madaksee jira jechuudha. Walitti madaksee jira jechuudha. Kun waan guddaadha jechuudha. Araddaa jilaa deebisuu irratti tumsa walii ba'u irratti dhiyootan amma araddaan jilaa sikkoo mandoo keessatti deebi'ee addacha ichibee kan jedhan kana irratti wal gargaaruun waan gurguddoo gamtaan hojiitti deemaa jira jechuudha. Kan immoo gattoo jennu immoo deeggarsa hayyootaa hayyuu jechuun caffitaa'essa jechuun warra kalee sammuudhaan qabu seenaan Oromoo wanni barreeffamee katabame hin jiru kalee seenaan Oromoo baay'een saamamee jira. Kana gara kitaabatitti fiduu gara aartiititti kan jiru kana as madaksanii waarratanii waan gadaan qabdu achi keessaa baasanii waan gurguddoo hojjennee jira. Bakka adda addaatitti akkaataan adeemsi baalliin lubni tokko kan immoo ogeessi tokko irraa gara ogeessa biraatti darbu burreedha. Kanaaf akkamitti Oromoon baallii jalqaba otoo baallii fudhatin akkamitti nama baallii fudhatu sana qopheessa kan jedhu irraa jalqabee gadaan maalummaa gadaa irraa jalqabee akkamitti gadaan dhaloota guddisaa akka deemu irraa jalqabee akkamitti baallii walirraa akka fudhatamu jalqabee namni baallii fudhate sun immoo akkamitti waggaa 8 san akkamitti akka inni dirqama isaa akka bahu waggaa 3 fixee waggaa 4ffaan gaafa gahu bulchiinsi isaa kan waggaa 4 maal akka fakkaatu itti gamaaggaman check and balance akka qabu kan hunda achi keessatti kaasan jechuudha. Kun faayidaan isaa maal inni yoo jenne yeroo amma Oromoon egaa waggaa 6420 dura irraa jalqabee gadaan akka bulaa ture qorannoodhaan hin beekama. Haa ta'u malee dhiibbaa keessoof alaatiin gadaan ciisee ture. Haa ta'u bakka tokkotti ammallee gadaan gaariirra jira. Fakkeenyaaf Boorana yoo fudhanne, Gujii yoo fudhanne, Karrayyuu yoo fudhanne sadarkaa gaariirra jira jechuu dandeenya. Bakka biroo immoo jalqabbii gaariitu jira. Qorannoon akkasii kun korri akkasii qophaa'ee qorannoon mata duree akkasii kun mariidhaa dhiyaachuun maal godha jechuudha. Bakka jabaatee jirutti jabaatee akka itti fufu godha. Bakka laafee jirutti immoo akka walirraa baratanii fi amma as keessa abbootii gadaatu jira, hawwata siinqeetu jira, qorattoota yuunivarsiitii adda addaa irraa dhufantu jira. Bakka bu'oota seektaroota mootummaa naannoo fi dhaabbilee mootummaatu jira jechuudha. Kuni gaafa gad deebi'an bakka gadaan itti laafee jirutti moodeela kana fudhatanii hojiirra oolchuudhaan gadaan akka kaleessaatitti fiixee tokkorraa namni abbootiin gadaa afaan wal fakkaatu akka dubbatan. Kana jechuun maal jechuudha? Afaan gadaa afaan tokko. Kanaaf akka akkasitti deebi'u bakka hundaayyuu gadaan ciisee ture akka ka'u akka dhaabbatu duudhaa keenyatti haa deebinu aadaan keenya haa haroomu yoo jennu maal duudhaa keenya keessa aadaa keenya keessa waan jiru san hawaasni keenya akka itti fayyadamuu fi hubannoo hawaasa keenyaa cimsuudhaaf gadaa keessa maaltu jira namni abbaa gadaa ta'u akkamitti abbaa gadaa ta'a namni baallii kennuu fi namni baallii fudhatu hariiroon isaa maal fakkaata fakkeenyaaf gadaa yeroo walii kennan gadaan kee kiyya haa caalu roobni kan kee kiyya haa caalu gadaan kee gadaa misaa gadaa quufaa fi gabbinaa haa ta'u jedhee kennaafi namni baallii kennu sun aadaan kun eebbisee kennaafi akkasumas mijuu wal obaasan mijuu daraaraa wal obaasanii iddoo tokko daraaraa jedhama iddoo tokko mijuu booka wanti jedhamu jira aanan jira itittuun jira fakkeenyaaf abbaan gadaa itittuu obaasa nama kan baallii kennu nama baallii fudhatu itittuu obaasa itittuu gadaa kiyyaa dhugi itittuu gadaa keetii na obaasta
jedhee unsiisaan ammas immoo daraaraa yookiin booka ammas unsiisa. Daraaraa gadaa kiyyaa dhugi daraaraa gadaa keetii na obaafta waan gadaa kiyya keessa qooda fudhadhu atis yeroo gadaa keetii qooda na fudhachiistaadha keetiin kiyyaan hin jiru jechuudha. Waliin ta'uudhaan dhimmoota hawaasummaa uummataa irratti diinagdee uummataa irratti siyaasa uummataa irratti daangaa uummataa tiksuu irratti waliin hojjetan malee kiyya keetii ani garee uumanii kan itti wal irratti mormii yaa'ii kaasaniif wal jeeqan osoo hin taane wanti hunduu naamusa sirna kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Aadaa Oromoo keessatti isa kana akka uummanni keenya hubachuudhaan duudhaa isaa yeroo aangoo walii dabarsan keessatti yeroo biyya yookiin uummata ciisisan keessatti tumsa akkamii akka uummanni Oromoo waliif qabu karaa ittiin uummata biraan geenyudha jechuudha. Beekumsa xabboo sirna gadaa keessa jiru hojiirra oolchuun dhimmoota aadaa, duudhaa, seenaa fi dantaa biyyaalessaa mirkaneessuufis korri qorannoo akkanaa qophaa'uun irratti mari'achuun faayidaan qabu guddaadha. Sirna boonsaa dimokiraasii dhugaa kan waa martuu achi keessatti dhugaa qabu. Sirna dhala namaatii lubbu qabeeyyii kamiyyuu mirga kennu dimokiraasii dhugaati jechuudha sirni kuni. Sirni kun immoo bakka itti laafe bakka itti sirriitti yaa'aa jiru kanaaf amma waa'ee gadaa waa'ee koraa waa'ee walharkaa dabarsaa kan yeroo ammaa kanatti keessattuu bara kana warra baallii dabarsutu jira yaa'a baallii dabarsutu jira yaa ammoo bara garee dabarsutu jira kanaaf amma jajjabina guddaa kenna jechuudha. Kanaafuu korri kun yeroo ammaa kanatti akkanatti deemsifamuun uummanni Oromoo illee kana dhagaa jechuudha. Abbootiin gadaa uummata isaanii tajaajilaa jiru. Gaafa uummata isaanii tajaajilan waggaa 8 qofa eeggatanii baallii fuudhanii kennuu qofa otoo hin taane ijaarsa biyyaa mareessiin jedha kana keessatti gahee isaanii bahanii darbuu qabu. Kana yoo jennu maal gochuu dhaloota irratti hojjechuu qabu. Fakkeenyaaf abbootiin gadaa Gujiif Booranaa kan Karrayyuu naannoo isaanii sana qofa ta'anii gadaa harkaa qaban kana dhaloota dabarsaa deemuu doon taane gara Sikkoo Mandoo dhufuu qabu. Gara Tuulamaa dhufuu qabu. Gara Maccaa dhufuu qabu. Iddoo gara Ituu Humbannaa Faranqalloo dhaquu qabu. Muuxannoo kana dabarsuu danda'uu qabu. Jalqaba ofumaayyuu hooggantoota abbootii gadaa Oromiyaa keessa jiran bakka gadaa itti ciise kana ofumaayyuu hubachiisuu qabu. Hubachiisuu qofa otoo hin taane dhaqanii yeroo isaan baallii walitti dabarsan fakkeenyaaf amma Sikkoo Mandoo ji'a 2 booda gadaan bultumaa horatatti dabarsa. Kanarratti deeggarsa godhuu qabu. Akkasuma Tuulamni illee yeroo muraasa booda yeroo isaas beekuu baadhu Tuulamnis baallii walirraa dabarsa jechuudha. Akkas. Kana waan ta'eef kanarratti maaliif gadaan yoo muuxannoo bakka tokko jiru bakka tokkotti dabarsine malee yoo ijoollee itti guddifne malee gadaan maal godhaa dhaloota itti guddisa. Dhalootatu gadaa sana fuudhee baraabaratti gadaadhaa gadatti dabarsa. Gadaan 8 marfata 40 gaafa jennu kana ka godhu dhaloota waan ta'eef abbootiin gadaa tokkoffaa isaanummaanuu sadarkaa garaa gumii qabaniin muuxannoo walirraa fudhachaa deemuu qabu. Lammaffaa immoo gadis bu'anii gaafa sirni kun gaggeeffamu bakka sanattis argamanii baalliin kun akka sirni baallii kun karaa guutuu ta'een darbu safuu isaa karaa eeggateen duudhaa isaa karaa eeggateen akka darbu gochuu keessatti gahee guddaatu irraa eegama jechuudha. Yoo akkas goone gadaan kophaa miti kan deemamu gadaan ida'amuudha. Gadaan gamtaa barbaada. Gadaan harka wal qabachuu wal tin'isuu wal gargaaruu barbaada waan ta'eef bakka gadaan ciise kanatti wal gargaarnee yoo wal tin'ifnee harka wal qabannee yoo hundinuu gama galma tokkocha galma gadaa deebisanii luka afraniin akka dhaabatu gochuu kanatti yoo deemne akkuma jette gadaan kun Oromiyaa guutuu keessatti lafa qabata. Oromiyaa guutuu keessatti lafa qabatu irra darbee maal ta'a bulchiinsa idilee yeroo ammaa kan mootummaa keessatti akka naannootis ta'e akka biyyaatitti ta'a darbee gaafa Afrikaatis ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif gadaan kan saba Oromoo qofa otoo hin taane saba kamiiyyuu ta'uu kan danda'u madda dimokiraasiiti. Reefillee jedhamaa ture dimokiraasiif gadaan waliin madaalu dimokiraasiitu achi keessaa cilfaadhaan yookaan immoo baankaadhaan achi keessaa fuudhame gadaan immoo sanaa oli waan ta'eef yeroo ammaa rakkoo gama hawaasummaa siyaasaa fi diinagdeetiin addunyaa raasaa jiru kanaafu gadaan furmaata waaraadha waan ta'eef kanaaf sadarkaa sana geessuudhaaf jalqaba ofii keenyaa gadaan jiraachuu ofii keenyaa gadatti buluu ofii keenyaa duudhaaf sansaka gadaa sana beeknee ittiin jiraachuuf ittiin buluun
barbaachisa gaafa sana goone gadaan waan himatan otoo hin taane waan ittiin jiraata waan ta'eef yoo akkas goone ufiifis taane ollaafis taane addunyaafillee taana. Sirni gadaa waan mara Oromoo waan ta'eefi uummatichi duudhaa fi safuu isaa ganamaa eegee aadaa isaa boonsaa kana dagaagfachaa sirnaan dhimma itti ba'uun murteessaadha. Keessumattuu dhaloota lafaa dhufaarraa gahee guddaatu eegama waan ta'eefi hunduu gahee isaa haa ba'uun dhaamsa qophii keenyaati. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii miilanaaf qopheeffanne goolabneerra. Qophii ittaanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuu tura. yuutuubii keenya daawwadhaa. Achumaanis odeeffannoo gadhiifnu simbira akka ga'u laayik sheer gochuu hin dagatiina. Waan nu dhaggeeffattaniif sa'a namaan badhaadha.